jaarsi jaartii isaatiin dhagaa tokko kagaararraa gadi bu'e kagaararraa gadi konkolaate saniin jechuudha nama dhagaa kana gadi darbe gaararraa gadi huffise amma fakkeenyaaf dhagaan kun yookaa isatti darbamuu mala yookaa isaatu kaayee jira beekaa isin kanaafuu jechuudha yoo nama dhagaa kana gadi darbe naa himuu baatte ati hiikamtuudha saditti hiikamtuudha jedheen yoo nama dhagaa kana naa gad darbe naa himuu baatte haya hiikaa kana jalaa bahuudhaaf yoo maal jette hiikamuudhaaf jechuudha jecha kana jalaa bahuu dandeessi yoo maal fayyadamte yoo eenyutu darbe jette Ofiin konkolaatee. Isinoo kan maal jettan? Waan gad darbe himuun dirqama. Waan gad darbe ofiin konkolaateen deebisaan ta'u. Ofiin konkolaateen deebisaan ta'u. Kan ka'e egaa wanni kaasan beekamu. Ofiin kana deegarte ofiin ka'uu danda'a kan dachiin tilaafatee barsiisa. Inni maal ofiin ka'uun ilaali. Nuti gaalatetti bu'e bakka. Yoo maali jette hiikaa jalaa bahuu dandeessi. Walitti bu'e gaalatetti. Ati deemnaan boo'ee bara Wallahu a'lamu. Akkas egaa kun akkuma isin dhageessanii deebii nama dura hin argamne kanaafuu deebii keessan isinillee warri koomentiidhaan deebisaadha yoo deebisuu dadhabdan yeroo itti aanutti badhaanni isinirraa hafa yoo immoo namni immoo deebisee badhaasa owwaa isaa qabaa isiniin jenna kanaafuu nagaan nu tura.